Laalaa viidiyoo kana. Ijoollee isaati sana. Biyyaa fe'is. Sigimoodha. Jimmaa. Aanaa Sigimoo godina Jimmaa. Ammaan tana suudii akkana deemuu hin dandeessan kaa'isan amma. Ani maa ittuma rabbii jedheen naqaani makuu. Mammaan keenya kun akkuma argaa jirtan kana bara Jibuutii na qaxxaamuranii Itoophiyaa keessaa ba'anii biyya Suudii deemuudhaaf yeroo ammaa Yemenitti argamu jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Dhugaa rabbii hedduu waan nama gaddisiisudha kun. Namni hidhimee kanaan akkanatti uffatee akka nama loon yaasaa jirutti uffata isaallee uffatee namni guddi kun yeroo deemu hedduu tokko natti dhaga'ame dhugaa rabbii. Nama immoo Sayidoon Adaamaa irraa ka'ee gara Yemen deemee jira jechuudha. Gara Yemen kan inni deemeef Sumayyaa barbaachisa jechuudha. Sumayyaadhaanis wal arguu hin dandeenye. Namoonni hedduun komentii tokko barreessanii maal jedhaa jiru. Ni kijibdanii hundi isin wanti isin hojjetaa jirtanu kuni soba. Eeyyan soba. Hin shawwadamina. Isin eegale namni siistemii ittiin biizineesii dalaguudha malee kana dhugaa hin sehina. Inna takka Sumayyaan ni gadditi takka ni kolfiti. Takka ayyuutu gadda takka ayyuutu kolfa jechuudha. Faallaadha. Maaliif jarri kun biizineesii isin irratti akka dalagaa jiranii isin hin beektan jechuudha. Dhugaa hin sehina. Hin shawwadamina Oromoo. Sammuu keessan hojjechiisa. Jala deemee komentii tokko argeetiin iddoo takka na ajaa'ibe dhugaa rabbii. Kanaaf hin shawwadamina. Waa namni siistemii namni ittiin deemu baradhaa. Isin jala mee komentii kana ilaalaa. Laala. Kana illee ilaala. Waan hedduu tokko nama ajaa'ibudha jechuudha. Kanaaf namni keenya ni shawwadama. Jalattiin kun walumaa galatti akka isin piraankiin duratti dalagaa jirtu beekuudha qabdan jechuudha. Yeroo Sayidoon Adaamaadhaa ka'ee Yemanii dhaqus bin akka dhugaa hin taane jarri walii galanii siistemii kunneetti walitti godhanii jechuudha. Yaada jara akka nurratti piraankii dalagaa jiran beekuudha qabdan jechuudha. Nuti gowwaan keenya hoo dhugaa seenee takka ayyuudhaaf gaddinaa takka Sayidoodhaaf gaddinaa. Wallahi dhugaa rabbii al tokko anuma dabalatee ni shawwadamna ni gowwoomna jechuudha. Kanaaf jalattiin kun dhuguma wal footee kan jedhu waliin fuune soba. Jarri waliin dalagaa jiru. Akkuma fakkeenyaaf ijoollee yuutubaroota hedduu jiran miti Finfinnee keessa jira Karuutaa Daanii maal kana jechuudha. Maaliif namni yaada wal jijjiiree yaada walitti fidee konneektii gaafa walitti godhee reakshinii adda uume biizineesii dalagachuu danda'a. Kanaaf jala deemnee shawwadamuu hin qabnu. Nus biizineesii mataa keenyaa uumne yaada mataa keenyaa uumne gara biizineesiitti deebi'uudha qabnaa jechuudha. Kaleessa Sayidoon ni boo'e achumaan dhiirriin bu'aa Sayidoon dhuma irratti boo'ee jira. Dhiirri dubartiidhaaf boo'uun illee hin ta'u hin bareedu. Haa ta'u malee Sayidoon viidiyoo irratti akka argitanitti ni boo'e. Dubbiin maaliifi dhugaa isin ittiin fakkaatin jechuu barbaadeetani. Amma ayyuun immoo biyya keessa jirti. Sayidoon lamuunatti hin deebi'u. Sayidoon nagatee deemee jira. Anqobaatti hafee jira jetteeti kan isin dubbataa jirtu jechuudha. Gabaabumatti wanti deemaa jiru waan dhugaa irraa fagaateedha. Maal akka hin baatina. Jalattiin kun yeroo isin sobdee kileeroksis dhuddu dafnee of ajjeeftii sadarkaa du'aarra geessii wanti jedhame sodaatamu tokko hin jiru. Normaallo itti qaalletti. Kuni normaalidha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Gama biraatiin ammoo yaada isaa jalqabaatti yeroo deebi'u maazariin keenya idimee kanaan jechuudha. Biyya Suudii deemanii dalagachuuf deeman. Subhaanallah. Wallahi hedduu nama gaddisiisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kun waan akkas jedhanudha malee waan akka qosaatti bira darbanuu miti. Sanuu fira tokko bira hin qaban. Sanuu dubartii daciifa dubartii dadhabduu idimee kanaan akkasitti yeroo deeman nama ganda keessa loon yaasee galu fakkaatanii bar. Wallahi hedduu tokko namatti dhaga'ama. Rabbiin haadholii keenyaaf hirmatu. Namoonni keenya biyyarraa bahuun ittuma fufee jira jechuudha. Kun baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha. Rabbiin furmaataa haa godhu jenna maal jennaa miti. Akkasii hojjettoota daawwattoota keenya yaada qabdan barreessa. Gama biraatiin ammoo namoonni meeshaalee adda addaa barbaadan akkuma dheengadda viidiyoo isin maxxanseen jira. Waan akka meeshaalee ramadaanaa dabalatee algaa mana keessaa carqa tiraasii babbareedaa akkasumas arabiyaa majlisii soofaalee adda addaa namoonni barbaadan jechuudha. Naquunnama amanaan keessan akka isin yaaddeen olitti hojjetamee bahee xumuramee maatii keessan biraaf isiniif ga'ama jechuudha. Kanaafiyyuu hojii keenyaaf namoonni
amma dura nurraa fayyadamaa turan yookaan ammoo nu biratti hojjechiifataa turaniif ragaa inni bahu jechuudha. Kanaaf isinis quunnamaa lakkoofsa waatsaappii kanaan quunnamaa isin jedha. Yaada keessan naa barreessaa, waan barbaadan ajajachuu dandeessu. Bakka isin barbaadanitti keessattuu godina Jimmaa kana keessatti jechuudha isiniif geessuu ni danda'ama. Tokko yoo isiniif namni dhufee fudhachuu hin mijanne ni geeffama. Yookaan ammootu dhufanii fudhatu karaa lamaan jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya yaada keessan naa barreessaa. Bakka jirtanitti nagaa naaf qabaadhaa isiniin jedha. Sagantaa biraatti walitti deebinaa. Yaada keessan komentii barreessaa.